inni ta'an ammoo 3.3 one sided limit jedhu ilaallaa jechaadha. Akkuma beekamu limit jalqabne jirra unit 3 applied mathematics 1 unit 3 irra jirra jechaadha. Kanaafuu asitti limit karaa lama ilaaluu dandeenya jechaadha. Karaa lamaan from positive fi from negative dhaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun karaa tokkoon qofa yeroo ilaallu from positive yookiin ammoo from negative qofa yeroo kan ilaallu taate maal jedhama? One sided limit jedhama jechaadha. Kanaafuu amma asitti ilaalle for the right hand limit karaa harka mirgaatiin jechaadha. We say that limit of f of x as x approaches to a from positive jechaadha. Inni kun karaa mirgaatiin jechaadha. Positive kun as x approaches a from right maal ta'e inni kun L yookaan jennu taate inni kun minus one sided limit jechaadha. Inni kun if for every number epsilon greater than 0 there is some number delta greater than 0 such that inni kun ni beekna jechaadha. Kana f of x minus L less than epsilon whenever 0 is less than absolute value godhan jettan sitti absolute value of x minus A less than delta isa jennu hin or A is less than x less than A plus delta kana jechaan asitti minus 1 waan ta'eef minus A waan ta'eef 8 jedha jechaadha. Bakka hundattuu A yeroo asitti 0 irratti hidhaatan A ta'a. X minus A irratti A yeroo hidhaatan minus A plus A 0 waan ta'uuf kanaafuu X ta'a. Delta irratti A yeroo hidhaatan isa kan ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun maa inni formal definition dha waan ta'eef isa kanan yaadattanii jechaadha. For the left yoo ta'u ammoo tokkuma kanaan tokkuma garuu asitti maa inni wanti jijjiiramu as x approaches to A from positive isa jenne kana as x approaches to A from minus jechaadha. Kana jechaan maa inni fakkeenyaaf asirratti A as yoo kan jiraatu taate inni kun garanaan yeroo itti dhihaataa deemu as x approaches to A from minus jenna jechaadha. Garanaan yoo itti dhihaataa dhufe ammoo as x approaches to A from positive jennee bifa kanaan ibsina jechaadha. X approaches to A, x approaches to A jennee bifa kanaan ibsina jechaadha. Kanaafuu A kanatti yeroo dhihaataa dhufu kana garaanti from left yoo ta'e negative goona, from right yoo ta'e ammoo positive goona jechaadha. Isuma kan ibsuudhaaf inni kun asitti one sided limit hin jennuun kun. Use the definition of the limit to prove that isa kana prove gochuudhaaf maal fayyadamna jedha. Definition of limit fayyadamna jechaadha. Kana jechuun formal definition jechaadha. Formal definition fayyadamne isa kana prove goona jechaadha. Kanaafuu akkamitti akka prove goonu haa ilaallu. Okay, isaan kanneen amma asirraa argachuu dandeenya jechaadha. Asirraa f of x in radical x ta'a. L in 0 dha. A ammoo asitti 0 tana jechaadha. Kanaafuu amma maal prove goona? Mal prove goona asitti 0 is less than absolute value of x minus A less than delta isa jedhu tokkoffaa bifa kanaan barreeffachuu qabna. Lammaffaan ammoo this implies absolute value of f of x minus L less than epsilon isa kana jechuudha. Akkasitti isa kana replace yoo goonu wantoota asii qabnu kanneen 0 is less than absolute value of x minus 0 less than delta. Absolute value of f of x nammoo radical x dha waan ta'eef radical x minus L nammoo minus 0 dha. 0 less than delta dha jechaadha. Kana jechaan absolute value of x less than epsilon dha jechaadha. Value of x is one thing kan nuti barbaannu maa inni as garaatti deebisuu qabna jechaadha. X inni kunis 0 is less than absolute value of x less than delta dha jechaadha. Kanaafuu garaatti deebisuu qabna jechaadha. Absolute value of x argachuu qabna. Maaliif relation isaan jidduu jiru ibsuudhaaf kanaafuu radical x jedhu kana garaatti deebisuu qabna jechaadha. Kanaafuu akkam goone garasitti deebisuu dandeenya. Okay, kanaafuu garasitti deebisuudhaaf maal goona? Radical x less than delta waan ta'eef isa kana x argachuudhaaf maal goona? Square yoo goone inni kun radical kan ni balleessi jechaadha lamaan tun. Kanaafuu absolute value of x less than epsilon square ta'e jechaadha. Kanaafuu radical x ammoo less than delta waan ta'eef kanaafuu inni kun ammoo less than epsilon square waan ta'eef kanaafuu delta equal to epsilon square jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Epsilon square jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu isaan kan erga ibsuu dandeenye ammoo bifa kanaan relation isaanii baasuu yoo dandeenye proof godhuu dandeenya jirra.
jechaadha inni kun. Kanaafuu bifa kanaan hojjettanii jechaadha verify yoo godhuu barbaaddan deebisanii equationii keessa galchuudhaan bifa jalqabaatti deebisuu dandeettan jechaadha. Kana jechaan jalqaba kan ture isa kanarraa ka'uudhaan jechaadha. 0 is less than absolute value of x less than delta dha. Delta ammoo bakka delta maal galfanna epsilon square galfanna jechaadha. Epsilon square. Kanaafuu 0 is less than absolute value of x less than epsilon square jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu kana booda ammoo maal goona isa kana epsilon deebisuudhaaf under radical jala galfannaa jechaadha. Asitti amma 0 irraa dhiisuu dandeenya. Kanaafuu yoo dhiisuu baannes rakkoon qabu garuu dhiisuu dandeenya jechaadha asitti. Ni beekna waan ta'eef inni gara 0 akka ta'e. Kanaafuu under radical yoo galchine amni kun irraa badaa jechaadha. Kanaafuu under radical absolute value of x less than inni kun maal ta'a? Tuun kun radikaala kana waan balleessuuf epsilon ta'a jechaadha. Epsilon ta'a. Kanaafuu asitti amma inni kun karaa biraatiin maal jechuu dandeenya? Absolute value of radical x jechuu dandeenya jechaadha. Less than epsilon. Kanaafuu isa kanarra 0 yoo dhiisne rakkoo qabaan qabu. Kanaafuu absolute value of x minus 0 less than inni kun less than epsilon dha jechaadha. Inni kun ammoo f of x dha. F of x minus l ammoo 0 dha. Less than delta dha jechaadha. Epsilon dha. Kanaafuu absolute value of f of x minus l dha jechaadha 0. Less than epsilon dha jechaadha. Kanaafuu isa kana proof godhuu dandeenya jirra waan ta'eef kanaafuu inni kun maa inni kun sirrii ta'uu isaa bifa kanaan proof godhuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu ammoo infinite limit limit at infinity in the asymptote isa jedhu ilaallaa jechaadha. Asitti horizontal asymptote, vertical asymptote fi akkasuma infinite limit ilaallaa jechaadha. Let f of x be a function defined on an interval that contains a except possibly at a. Then we say that limit of f of x as x approaches to a equal to infinity. If for every number m is greater than 0, there is some number delta greater than 0 such that f of x greater than m. Whenever 0 is less than absolute value of x minus a less than delta. Limiting kun f of x limit of f of x as x approaches to a kana jamma inni f of x kun yeroo a tti dhiyaataa deemutti limiting isaa gara infinity tti yoo kan deemu taate inni kun limit at infinity jennee waamna jechaadha. Kana jechaan f of x is greater than m yoo kan ta'u taate jechaadha. Kanaafuu wanti nuti jalqaba barreeffatu qabnu isa kana jechaadha. Inni kun gara positiivaatti yoo ta'e gara negatiivaatti yoo ta'e ammoo gara negatiivaatti yoo ta'e let f of x be a function defined on an interval that contains a except possibly at a, then we say that limit of f of x as x approaches to a approaches to negative infinity. If for every number n less than 0 you can talk that there is some number delta greater than 0 such that f of x is less than n less than x less than n asitti ammoo greater than m dha jechaadha. Kanaafuu isa kana bifa kanaan ilaaluu qabdan jechaadha. Fakkeenyaaf kan m kana yoo ilaalle kana jechaan kan gara positive infinity yoo ilaalle isa kan ilaaluu dandeettan giraafi kan ilaaluu dandeettanii fakkeenyaaf n wayii ni jirti as x approaches to a fakkeenyaaf gara irraa x tti yeroo dhiyaataa deemnu giraafiin kun maal ta'a deema gara infinity asiin ol taraa jira jechaadha. Gara naanis akkasuma yeroo itti dhiyaataa deemnu gara infinity tti bifa kanaan ol dhiyaataa deemaa jechaadha. Kanaafuu maa inni greater than m wanni jenneef saniin amma fakkeenyaaf m isii tana yoo taate asii ol waan taree jiruuf wanni kun maa inni giraafiin kun yeroo nuti dhiyaataa deemnu fakkeenyaaf asiin akkanatti ol taraa deemu waan ta'eef kanaafuu greater than m jedhu kanaan proof goona jechaadha. Okay, less than yoo ta'e isa lammaffaa kanaaf definition lammaffaa kanaaf yoo ilaalle fakkeenyaaf giraafii bifa kanaan yoo kaafanne kan haala kanaan yoo kaafne asitti amma gara irraa dhufuudhaan asitti n inni jennu wayii sarara n jedhamu wayii haala kanaan jira jechaadha. N kun maal jennee jira less than 0 dha. Kanaafuu gara gadii jira jechaadha. Kanaafuu amma giraafiin kun haala kanaan dhufuudhaan asiin akkanatti gara gadii taraa jechaadha. Asiin gara naanis akkanumatti dhufuudhaan
sarara kana bira yeroo gahe gara gadii haala kanaan ta'a as maaltu jira eetu jira jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jedhama inni kun kan negatiiva kana jechaadha. Kanaafuu f of x kan jala kana jiru maa inni n kana gadi waan ta'eef yeroo asiin gattaraa deemutti kana gadi yeroo darbutti kana gadi yeroo darbutti kanaafuu maal jenna asitti leezaan n jennee bifa saniin ibsina jechaadha. Leezaan n jennee bifa kanaan ibsina jechaadha. Example kana ilaaluun use the definition of the limit to prove the following limits. Limit kana prove godhi jedha. Definition maal fayyadamuudhaan definition fayyadamuudhaan prove goona. Asitti amma kan jalqaba ture f of x minus l less than epsilon jechaa turre jechaadha. Garuu amma isa kan osoo hin ta'in kan nuti fayyadamnu asitti maa inni f of x is greater than m yookiin ammoo f of x is less than n dha jechaadha. Gara positive infinity yoo ta'e isa kana fayyadamna, gara negative infinity yoo ta'e isa kana fayyadamna jechaadha. Kanaafuu amma asitti kan nuuf kenname maa inni gara positive infinity waan ta'eef kanaafuu f of x ni qabna. F of x equal to waan nuuf kenname jira 1 over x square isa jedhamu nuuf kenname jira jechaadha. X approaches to 0 jedhamne jira. Akkasuma l ammoo inni gara positive infinity nuun jedhame jechaadha. Kanaafuu isa kan amma prove godhuu danda'u qabna jechaadha. Kanaafuu 0 is less than absolute value of x minus a less than delta. Inni tokkoffaan isa kana. Kanaafuu 0 is less than x minus 0 jennaan jechaadha. Kanaafuu less than delta dha. 0 is less than absolute value of x less than delta dha jechaadha. Okay. Inni itti aanu ammoo maal prove godhuu qabna f of x greater than m jenne. M kanaafuu l dha waan ta'eef sorry l osoo hin ta'in m nuuf kennamu waan jiruuf kanaafuu greater than m jennee bifuma kanaan kenna jechaadha. Kanaafuu isa kana prove godhuu danda'uu qabna jechaadha. Okay, asitti maal qabna f of x ni qabna. F of x in 1 over x square dha. Greater than m dha jechaadha. Greater than m dha. San booda maal goona kirikiroosi baay'isaa. Kanaafuu as jala waan jira 1 times 1 in 1 ta'a. Greater than m times x square mx square ta'a jechaadha. San booda over m jenna. X argatuudhaaf deemaa jira waan ta'eef kanaafuu 1 over m greater than x square jechaadha. Kana jechuun x square less than 1 over m jechuu dandeenya jechaadha. San booda x argatuudhaaf maal goona under radical galfannaa jechaadha. Absolute value of x ta'in kun kana waan badduuf less than 1 over radical m ta'a. Kun akkamitti akkaan ta'uu danda'e radical 1 over radical m dha waan ta'eef radical 1 ammoo 1 dha jechaadha. Kanaafuu 1 over radical m jenna jechaadha. Okay, amma asitti maal argannee jira? Asitti maal jennee jira? Asitti gara gubbaatti adeemnu kan yeroo proof goonutti absolute value of x is less than absolute value of x is less than delta jennee jira jechaadha. Kanaafuu asitti absolute value of x is less than delta jennee asitti ammoo absolute value of x is less than 1 over m jenna. Kanaafuu bakka kanaa maal galfachuu dandeenya? Delta equal to 1 over radical m isa jedhu fudhatuu dandeenya jechaadha. Isa kana fudhatuu dandeenya. Kanaafuu isa kana haala kanaan fudhatuu dandeenya jechaadha. Okay, amma erga isa kana arganne jalqaba irratti maal jennee jira? Absolute value of x minus 0 less than delta jennee jira jechaadha. Kana jechuun absolute value of x is less than delta. Delta ammoo isa kana erga walqixa ta'e maal goona? Absolute value of verify godhaa jedha. Amma isa kana erga arganne xumurree jira. Garuu verify godhuu qabna waan ta'eef verify godhuudhaaf absolute value of x is less than delta jenna. Delta ammoo 1 over radical m jennee jechuudha. 1 over radical m. Kana waan jenneef kanaaf ammoo maal goona? Kanarraa amma radikaala kana balleessuudhaaf maal goona? Under radical square goona jechuudha. Gara hundayyuu kanas square goona garanas square goona. Kanaafuu inni kun maal ta'a? X square ta'a jechuudha. Less than 1 over m ta'a jechuudha. Radical irraa bada waan ta'eef san booda maal goona? Gara naa baay'isu bakka jalqabaatti deebisuu yoo dandeenya. Amma kun verify goona jira jechuudha. Kanaafuu m x square less than 1 dha. San booda m is less than 1 over x dhaaf yoo hir'ise kana x square dhaaf jechaadha. 1 over x square dha jechaadha. Kana jechaan 1 over x square is greater than
m jechaadha. Kana jechaan ammoo 1 over x square jechaan ammoo maayini f of x is greater than m jechaadha. Kanaafuu verify goonee jira bifa kanaan verify goonaa inni kun Game jechuun dandeettan isiniif galee jennaan isteeppiin isaa isiniif galuu qofa. Isteeppiin ergi isiniif galee baay'ee salphaadha waan ta'eef bifa kanaan haala kanaan solve godhuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu erga isa kana haala kanaan improve goone maal goona? So by definition of the limit we have a limit of 1 over x square as x approaches to 0 is positive infinity jechaadha. Positive infinity jennee bifa kanaan ibsinaa jechaadha. Inni bira ammoo definition haa ilaallu. Line x equal to a is called a vertical asymptote of the graph of y equal to f of x if any one of the following limits holds true. Vertical asymptote kan jennuun limitiiwwan kanneen keessaa tokkummaanu kan ta'e ta'u kanneen keessaa tokko yookaan hold godhu taate yookiin ammoo yookaan haala kanaan argamu taate inni kun maal jedhama? Vertical asymptote jennaanii jechaadha. Kanaafuu kana jechuun limit of f of x as x approaches to a from positive equal to plus or minus infinity. Kana jechuun gara negatiivaatti gara negative infinity yookiin ammoo gara positive infinity yookaan dhiyaatu taate inni kun vertical asymptote jedhama. Maal vertical asymptote jedhama? X equal to a inni jennuun jechaadha. Kan jechuun a inni jira fakkeenyaaf as a yookaan jennu taate sana as yookaan jennu taate vertical asymptotiin inni kun fakkeenyaaf a kun jechaadha. Laayiniin a jedhamu kun vertical asymptote jedhamuudhaaf giraafiin kun fakkeenyaaf from positive dhufe gara dhufuudhaan yeroo a bira gahu gara positive infinity yookiin ammoo haala kanaan dhufuudhaan yeroo a bira gahu gara negative infinity yookaan gadi bu'u taate kanaafuu inni kun vertical line kun maal jedhama vertical asymptote jennaanii jecha yookiin ammoo limit of f of x as x approaches to a from negative gara narraan gara a yeroo dhiyaanu jechaadha yookaan positive infinity yookiin ammoo gara negative infinity yookaan dhiyaatu taate ammoo maal jedhama ammas maal jedhama vertical asymptote jedhamuu danda'a jechaadha. Kanaafuu yookiin ammoo limit of f of x as x approaches to a from positive yookiin ammoo from negative jechaadha. Kanneen keessaa inni tokko hold godhee jennaan yookiin ammoo yeroo a dhiyaannu gara negativaatiin ta'ee gara positivaatiin ta'ee kallattii ta'e haa ta'u gara positive infinity yookiin ammoo gara negative infinity deemnaan maal jedhama? Inni kun vertical asymptote jennaanii jechaadha. Fakkeenyaaf x equal to 0 is a vertical asymptote of f of x equal to 1 over x square. Isa kanaaf ammoo 1 over x square kanaaf x equal to 0 maayini vertical asymptote dha jecha. Isa kana ani beekan jedhee yaada f of x equal to 1 over x square yoo kan jedhamu taate vertical asymptote argatuudhaaf maal godhuu qabna? Isa kana equal to 0 jechuu qabna jecha. X square equal to 0 kanaafuu x equal to 0 dha jecha. Kanaafuu bifa kanaan argachuu hin dandeenyu karaa biraatiin. Kanaafuu amma ilaallee limitiin jechaadha yeroo a dhiyaataa deemnu asitti maal jennee jira? Isa kana prove goonee jira waan ta'eef irra deebinee hojjetuun nurraan eegamu asitti 1 over x square gara positive infinity deemuu isaa yeroo 0 dhiyaataa deemnu jechaadha. X approaches to 0 yeroo ta'u limitiin isaa maal inni infinity waan ta'eef kanaafuu inni kun maal jedhama? X equal to 0 is vertical asymptote jennee waamna jechaadha. In Brahmo infinity limit at infinity in the horizontal asymptote. In Brahmo horizontal asymptote. Let f be defined on an interval a to positive infinity, then limit of f of x as x approaches to infinity equal to L. For every epsilon is greater than 0, there is a number m greater than 0 such that if x is greater than m, then f of x minus L is less than epsilon. Kana jechuun inni yeroo x gara infinity dhiyaataa deemutti jechaadha. Yookiin gara positive infinity yookiin ammoo gara negative infinity yeroo dhiyaataa deemutti f of x kun yookiin ammoo limitiin kun bakka wayiitti yoo kan dhiyaataa deemu taate L isa jedhamu wayiitti yoo kan dhiyaataa deemu taate maal jedhama inni kun? Horizontal asymptote jennee waamna jechaadha. Horizontal asymptote jedhama jechaadha inni kun. Vertical asymptote maal jennee?
Kana jechuun fakkeenyaaf giraafiidhaan yoo isinitti mul'ise horizontaal asymptotii jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun L yoo kan ta'u taate sararri kun L yoo kan ta'u taate fakkeenyaaf giraafiin bifa kanaan dhufee L kanatti bifa kanaan itti dhiyaataa yoo kan deemu taate L asirra haala kanaan deemu waan ta'eef X'n yeroo infinity dhiyaataa deemu giraafiin kun gara dhiyaataa deema gara L kanaatti dhiyaataa deema jechaadha. Kanaafuu limitiin kenna L maal ta'a infinity ta'a jechaadha. Yookiin ammoo gara naanis akkasuma haala kanaan dhufuudhaan L kanatti akkanatti dhiyaataa yoo kan deemu taate maal jedhama inni kun sararri kun horizontaal asymptotii jedhama jechaadha. Sararri asitti argamu kun horizontaal asymptotii jedhama jechaadha. Giraafiidha yoo ta'e baay'ee nama gala waan ta'eef. Kanaafuu horizontaal asymptotii fi vertical asymptotii limitii fayyadamuudhaan bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu line y equal to L is called horizontal asymptote for if either limit of f of x as x approaches to positive infinity yookiin ammoo as x approaches to negative infinity L yoo kan ta'u taate jechaadha. The line y equal to 0 is a horizontal asymptote of f of x equal to 1 over x kanaati jechaadha. Kanaafuu isa kana f of x equal to 1 over x dhaan yeroo nuuf kennamutti akkamitti akka hojjettanii beektan jedhee yaada. Horizontaal asymptotii barbaaduudhaaf horizontaal asymptote argatuudhaaf namni kun digiriin jalaa yookaan gubbaa kan caalu taate fakkeenyaaf digiriin isaa waanidha kan gubbaa immoo zeeroodha waan ta'eef kanaafuu zeeroo kan jalaa waanidha kan gubbaa digiriin isaa zeeroodha. Kanaafuu kan gubbaa kun kan jalaatii gadi yoo kan ta'u taate y equal to zeeroon inni horizontaal asymptotiidha jechaadha. Horizontaal asymptote rational function keessatti ni argamu jedhee yaada kana. Kanaafuu horizontaal asymptotiidha jechaadha. Kun bifa kanaan maal godhuu dandeenya? Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Okay, kana immoo haala kamiin mirkaneessuu dandeenya? Limitii fayyadamuudhaan fakkeenyaaf haala akkamitti mirkaneessuu dandeenya yoo kan jettan taate maal jennee jira? F of x equal to 1 over x 1 over x. Kanaafuu maal jennee limit as x approaches to infinity 1 over x equal to L way ta'a jechaadha. Kana jechaan zeeroodha jettama. L kun zeeroodha jechaadha. Kanaafuu isa kana mirkaneessuudhaaf maal gootanii 1 over x kana fudhattanii 1 over x isa jedhu kana amma fakkeenyaaf bakka x kanaan maal galchitanii infinity yoo kan galchitan taate positive infinity yoo kan galchitan taate 1 over x inni jennuun kun bakka x kana lakkoofsa baay'ee guddaa yoo kan galchitan taate inni kun gara dhiyaataa deema gara zeerootti dhiyaataa deema jechaadha. Fakkeenyaaf maal gootanii bakka x waan galcha jalqaba irratti 1 over 1 maal ta'a 1 ta'a jechaadha. Okay, 10 galcha 1 over 10 maal ta'e inni kun 0.1 bakka kanaaf kan waliin madaaltan amma kun gara zeerootti dhiyaatee jira jechaadha. Okay, 1 over bakka x dhibba tokko galcha maal ta'a 1 over 0.01 sorry 1 over kan ta'in 0.01 inni kun amma kana caala kun zeerootti dhiyaatee jira jechaadha. Akkasuma immoo 1 over 1000 galchisan maal ta'a 0.001. Kanaafuu inni kun argitan amma yeroo x gara infinity dhiyaataa deemutti inni kun gara zeerootti dhiyaataa deema waan ta'eef kanaafuu bifa kanaan mirkaneessuu dandeettan jechaadha. Yoo barbaaddan ammoo limitii fayyadamuudhaan bifa kanaan fayyadamuu dandeettan jechaadha. Find the vertical in the horizontal asymptote of isa kanaaf horizontaal fi akkasuma vertical asymptote barbaadeedha. Kanaafuu akkamitti barbaaduu dandeenya? Vertical asymptote akkamitti barbaadna akkasuma immoo horizontal asymptote akkamitti barbaadna isa jedhu example kana fayyadamuudhaan ilaallaa jechaadha. Asitti amma isa kana mirkaneessuudhaaf maal goona? Jalqaba irratti isa jalaa kana equal to 0 jennee hojjannaa jechaadha. Equal to 0 kana jechaan 2x minus 4 equal to 0. Kanaafuu 2x equal to 4 dha. X equal to 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu x equal to 2 inni jennu kun maa inni x equal to 2 vertical asymptote ta'a jechaadha. Vertical asymptote ta'a. Kanaafuu x yeroo lamatti dhiyaataa deemu x yeroo lamatti dhiyaataa deemu inni kun gara infinity deemaa jechaadha. Kanaafuu kana lakkoofsa fudhattanii ilaaluu dandeettanii fakkeenyaaf x approaches to 2 waan jenneef x approaches to 2 waan jenneef fakkeenyaaf 1.2
yookiin ammoo 2 akka negative number kan dhufneef rakkoon qabu. Negative waan dhufneef 2.01 yoo kan fudhannu taate amma 2.01 isii dhufana equation keessaa galfannu andarraa dhiqaan akkam ture x 4x square plus 1 4x square plus 1 over 2x minus 4 2x minus 4 isa kanammoo calculator yoo kan hojjettan taate meeqa argattanii isa gubbarra 4 into x square jedha waan ta'eef 2.01 inni kun ammoo baay'ee lamatti dhihaataa jecha the whole square plus 1 over 2 into 2.01 minus 4 isa kana yoo hojjennu deebiin keenya meeqa ta'a? Naannoo meeqa taateedha? 637 tuqaa 58 naannoo kanaa wayii ta'a jechaadha. Kana caala immoo baay'ee dhiyeessaa yoo deemne fakkeenyaaf 2.0001 fa'a isa godhaa deemne lakkoofsi kun baay'ee guddataa deemaa jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'uu mul'isa lakkoofsi kun gara infinitiitti deemuu isaa mul'isa jechaadha. Gara infinitiitti deemuu mul'isa waan ta'eef kanaafuu inni kun vertical asymptote ta'uu isaa kan nutti mul'isa jechaadha. Inni biraa immoo kanaafuu vertical asymptote mee argannee jirra. Vertical asymptote equal to 2 dha jechuudha. Amma horizontal asymptote argatu nurraa eegamaa jira. Kanaafuu isan argatuudhaaf ammoo maal goona? Under radical 4x square plus 1 over 2x minus 4. Inni kun maali? As x approaches to infinity jechuudha kan nuti ilaallu. X baay'ee guddaa yeroo ta'u inni kun akkam ta'adha. Kanaafuu kana maal gootan seetan wantoota kana kan argannaan yeroo wanta kana kun isin qunnamu maal gootanii Powerii jalaa kana fakkeenyaaf x as jiru kana hirtan gubbaas jalas ni hirtan jechaadha. Kanaafuu hundi isaatu ni hirtan. Keessa garuu raadikaala waan ta'eef isa kana x dhaaf hiruudhaaf maal goona? Maal godhuu qabna? Innis x dhaaf waan ta'uu qabuuf kanaafuu keessa waan galuuf ammoo square godhuu qabna jechaadha. Square goone hiruu qabna raadikaala keessa waan galuuf. Maaliif inni kun raadikaala keessa waan galaa jiruuf jechaadha. Raadikaala keessa waan galuuf kanaafuu kan gubbaa maal goona? Raadikaala jalatti x square godhuu qabna jechaadha. Maaliif achi keessa yeroo bahu akka x ta'uuf jechaadha. Achi keessa yeroo bahu x ta'a waan ta'eef. Kanaafuu gubbaas jalas kun fakkeenyaaf x waan ta'eef hundayyuu x dhaaf irraa jechaadha. X square yoo ta'e x square dhaaf irra. Kanaafuu haa jiru. Under radical jalqaba kan jalaa haa jiru. Kan jalaa maal jenne 2x maaliif irraa x dhaaf irra minus 4x akkasuma x dhaaf irra. Kan x dhaaf irra jira jechaadha. Kan keessa ammoo raadikaala keessa waan jiruuf maal goona x square dhaaf irraa jechaadha. So raadikaala jala hin jiraatin fakkeenyaaf x square plus 1 qofa qofatti soo jiraate raadikaalii yoo hin jiraatin jechaadha. Maal goona isa kanas x dhaaf kanas x dhaaf irraa jechaadha. Garuu raadikaala jala waan jiraniif x square dhaaf irraa jechaadha. Kanaafuu 4x square over x square plus 1 over x square. Sanbooda maal goona? Under radical inni kun maal ta'a? X square balleessi. Kanaafuu 4 plus 1 over x square over inni kun maal ta'a? X dhaan yeroo baddu 2 minus 4 over x ta'a jechaadha. 4 over x. Amma asitti maal ilaaluu dandeenya? Asitti bakka x kana positive infinity yoo kan galchinu taate yookiin ammoo negative infinity yoo kan galchinu taate 1 over positive infinity the whole square. Kanachaan lakkoofsa tokko baay'ee lakkoofsa guddaa ta'eef fakkeenyaaf miliyoona yoo hirtan inni kun maal ta'a? Baay'ee zeerootti dhihaataa jechaadha. Almost zeeroo jechuu dandeenya. Kanaafuu paartiin kun zeeroo jennee keessaa baasuu dandeenya jechaadha. Kanachaan under radical 4 plus zeeroo jennee zeerootti waan dhiyaatuuf zeeroo jennee over kan jalaatis akkasuma 2 minus 4 over x jedha. 4 over x. Xin baay'een kunis ammas positive infinity dhihaataa deema yookiin ammoo negative infinity dhihaataa deema yoo kan jennu taate amma inni kun maal inni kanaafuu inni kunis baay'ee guddaa waan ta'eef lakkoofsa kunis san ta'ee ammoo infinity dha yeroo jechaan zeerootti dhihaataa jechaadha. Zeeroo osoo hin ta'in baay'ee zeerootti waan dhihaatuuf zeeroo goonee fudhanna jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jennaan? 4 plus 0 maal ta'a? Radical 4 ta'a over 2 minus 0 2 ta'a. Sanbooda inni kun yeroo bahu maal ta'a? 2 ta'ee baha 2 over 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun 1 dha jechaadha. Kanaafuu y equal to 1 inni jennu amma inni horizontal asymptote dha jechaadha. Vertical asymptote ammoo
x equal to 2 isa jedhu argannee jirra jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechaadha. Horizontaal asymptootii fi vertikaal asymptootii maal fayyadamuudhaan infinitii fayyadamuudhaan. Okay, asitti ammoo wanti tokkoon isinitti himin fakkeenyaaf inni kun kan nuti amma hojjennu kun y equal to waan inni jedhu kun yeroo positive infinity dhiyaatu jechaadha. Yeroo positive infinity dhiyaatu maal jedhama inni kun horizontaal asymptootiin kenna y equal to waan garuu yeroo negative infinity dhiyaatu garuu minus waan akkamitti ta'uu danda'a inni kun yeroo radikaala jala galchinutti maal goona seetan asitti fakkeenyaaf asitti isa kana x square isa jedhu kana kophatti baafnee jechaadha. Kophatti fakkeenyaaf baay'ee karaan moojiin ittiin hojjetee fi karaan ittiin hojjetu sun garagara garuu isa kanarratti xiqqoo rakkisuu danda'a. Karaa inni ittiin hojjete kana fakkeenyaaf asitti maal godhe x square koomanii keessaa fudhate kana keessaa kan gubbaa keessaa x square fudhate jechaadha. As keessaa x square fudhannee x'n ni baatii kanaafuu 4 tafaa jechaadha. Kun ammoo waan of biraa hin qabneef kanaafuu maal goona waan over x square goona. Kana keessaatis akkasuma x yoo baafnu 2 tafaa asii ammoo homaa waan hin jirreef over x goonaa jechaadha. Over x goona maaliif akkasii fakkeenyaaf x san tana yoo balleessan 4 mati deebi'a waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu bifa saniin baafatee jechaadha. Bifa saniin baafatee jechaadha. Kanaafuu amma bifa inni baafate kana yoo ilaaltan maal goona asitti x square kana yeroo radikaala jalaa baafnu absolute value of x goona jechaadha. Kanaaf immoo achuma keessa dhiifna. Asitti ammoo x ni jirti. Kanaafuu inni kun 0tti dhihaata jennee jirra. Kunis 0tti dhihaata. Kanaafuu radical 4 over kana jechaan absolute value of x and radical 4 inni jirti over x into 0 taatee jirti. Kanaafuu 2 tasiiraa jechaadha. 2. Kanaafuu maal goona asitti amma absolute value of x over inni kun maal ta'ee baay'inni jira 2 ta'a. Kanaafuu as x ni jirti 2 namoo keessa jirti jechaadha. 2 dha yoo balleessinu absolute value of x over x dha jechaadha. Absolute value of x over x. Kana jechaan amma negative as x approaches to negative waan ta'eef negative infinity waan ta'eef kanaafuu inni kun kan gubbaa negative infinity yoo kan goon taate absolute value dha jechaadha. Inni jalaatis negative infinity yoo kan goon taate inni kun maal ta'a? Kun yeroo radikaala keessaa bahu positive infinity ta'ee baha jechaadha. Kun ammoo negative infinity dha jechaadha. Kanaafuu inni kun yeroo walii hir'u as negative akkuma argitan negative jira jechaadha. Kanaafuu -1 jennee bifa kana fudhachuu dandeenya jechaadha. Garuu ammoo karaan reefsiin hojjedheen yeroo keessa galtaan maal godhuu qabdanii maal isin jedhee jira and radical 4x square plus 1 over 2x minus 42 2x minus 42 yeroo hirtanitti kanaaf kan jala rakkoon qabu kan keessaa kana garuu as x approaches to negative infinity yoo kan gootan taate yeroo kan keessaa kana x dhaa fi x square dhaa shira yertan kanatti maal gootanii as minus kaa'uu qabdanii jechaadha. Minus jettanii san booda hojjettanii hojiin keessaa kan kaanitii wal fakkaataa kan maal arganne waan arganne garuu minus waan as jirtuuf minus dhaan baay'ifnaa jechaadha. Isiniif galee jedhee karaa lamaaniinuu bifa kanaan hojjechuu dandeettanii jechaadha. Inni biraa immoo exampiliin biraa isin jirti. Isa kanas ilaaltanii jechaadha. Yoo barbaachisaa ta'e ammoo isiniif hojjedhaa yoo isiniif ulfaate karaa teelegiraamaatiin hojjedhee isiniif gadhiisaa yookiin ammoo asumarratti viidiyoodhaan hojjetuudhaan isiniif gadhiisa jechaadha. Kanaafuu baay'ee salphaadha garuu isa kana yoo ilaaltan fakkeenyaaf maal jedha the increase in stress on soil element fakkeenyaaf soiliin ni jirti jechaadha. Inni kun soil particle inni jennu wayii ni jirti located at the z depth jechaadha. Kana fakkeenyaaf inni kun yoo maal jennee fudhanne ground yoo jennee fudhanne ground kana gaditti z kana akkuma argitan asirra z dha jechaadha. Inni kun hagantak gaffagaatti argamti jechaadha. Due to the point load q as maaltu jira q kanarratti load wayiitu jira jechaadha. Humna wayiitu jira jechaadha. Applied at radius distance r is given radiusiin akkuma argitan radiusiin ishii taana jechaadha. Kanaafuu equation bifa kanaan nuuf kenname. Equation kanaan nuuf kenname jechuudha. Discuss about the stress effect on the soil particle jedha.
A when the depth increase for constant radial distance. Yeroo maal guddataa deemutti yeroo depth'n kun guddataa deemaa jirutti jechuudha. When the depth increase for constant radial distance. B irratti ammoo when the radial distance increase at constant depth. Inni biraa ammoo yeroo r'n maal adeemu increase adeemu jechuudha. Bifa lamaan kanaan hojjennu jedha. Kanaafuu tokkoffaa asitti equationii kana maal godhuu dandeenya simplify godhuu dandeenya jecha maal ture 3q over 2 pi z square okay z square over r square plus z square the whole 5 over 2 ture jecha poweriin isaa kanaafuu isa kana 3q over 2 pi z square goone maal goona asitti amma z square dha hirraa jecha I mean R square ahirraa jechaan fakkeenyaaf isa kanas isa kana Z square ahirraa jechaadha isa keessaa kana Z square ahirru waanii ta'a Z square ahirru ta'u hirru waanii ta'a R square Z square ahirru hirru R over Z the whole square ta'a jechaadha kanaaf bifa kanaan simplify godhuu dandeenya jechaadha isa kana san booda limit as z approaches to infinity z kun yeroo infinity dhiyaataa deemutti limit of 3q over 2 pi z square inni kun gara dhiyaataa deema gara 0tti dhiyaataa deema jechaadha gara 0tti dhiyaataa deema maaliif z infinitytti waan dhiyaataa deemu jechaadha asitti fakkeenyaaf z kan infinity yoo fudhattan inni kun radiyeesiin konstaantiidha waan ta'eef r'n kanaafuu inni kun 0tti dhiyaataa ni balleessuu dandeenya jechaadha isa kana kanaafuu 1 over 1 ta'a inni kun 1 over 1 the power of isa kanaati kanaafuu inni kun 1 ta'a waan ta'eef kana isaati balleessuu dandeenya jechaadha kanaafuu kan nu dhufu ammaa inni 3q over 2 pi z square kana times 1 dha waan ta'eef isuma ta'a jechaadha san booda asitti z pi konstaantiidha kanaafuu asitti z qofa waan ta'eef asitti z infinity yeroo galchinu ammas maal ta'e inni kun baay'ee guddaa ta'a jechaadha lakkoofsi jalaa kun baay'ee guddaa ta'a kan gubbaa immoo xiqqaadha kanaafuu yeroo waliif hirru 0 ta'a jechaadha kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha kanaafuu as it is known as the depth increase the effect of the stress on the depth particle is none jedha kana jecha amma inni yeroo depth isaa kana guddisaa deemnutti kana jechaan yeroo z guddisaa deemnutti z yeroo gaffageessaa deemnutti jechaadha fakkeenyaaf kan asitti loodiin asii jiru kun humni asii jiru kun hanga takka waan gaddeemee irratti humna gaggeessuuf kanaafuu baay'ee xiqqaa ta'a jechaadha almost 0 jechuu dandeenya jechaadha yoo itti ol dhiyeessinu yoo itti ol dhiyeessine garuu baay'ee guddaa ta'uu danda'a jechaadha humni irratti gaggeeffamu kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenyaadha inni lammaffaan ammoo maal nu jedhe when the radial distance increase at a constant depth jedha kanaafuu constant inni kun depth'n kun z'n kun constant r yeroo guddataa deemu kanachaan r'n hagana turte jalqaba asirraa hanga sii turte jechaadha kanaafuu garana yoo fageessaa deemnu garana yoo fageessine amma isa kanarratti kun ammoo konstaantiidha achuma jirte jechaadha kana yoo fageessaa deemne asitti humna wayii yoo gaggeessine bakkaatti humna wayii yoo gaggeessine achi gahuudhaaf baay'ee xiqqaataa jechaadha humni kun kanaafuu inni kunis 0 ta'uu isaa bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha garuu ammoo equationiidhaan yoo ni ilaala kan jennu taate amma immoo maaliif irra seetan r'dhaaf irraa jechaadha r'dhaaf irra fakkeenyaaf isa kana z square r'dhaaf yeroo hirtan z over r the whole square ta'a jechaadha inni kun ammoo 1 ta'a inni kunis maal ta'a z over r the whole square ta'a jechaadha kanaafuu amma maaltu guddataa deema r'n guddataa jira jechaadha r'n baay'ee guddataa jira waan ta'eef kanaafuu equationii bifa kanaan salphifachuu dandeenya jechaadha garanatti deeffachuu dandeenya yookiin immoo asumattuu ilaaluu dandeenya jechaadha r'n baay'ee guddaa yeroo ta'u inni kun maal ta'a 0 ta'a kan gubbarraa kun 0 ta'a kunis ammas r'n baay'ee guddaa yeroo ta'u almost 0 waan ta'uuf inni kunis 0 ta'a jechaadha kanaafuu asammoo waan jira kanaafuu 0 over 1 asiin ammoo equation tun ni jirti jechaadha kanaafuu isa kana 0dhaan yeroo baay'isnutti 0 ta'a jechaadha kana 0dhaan yeroo baay'isnu 0 ta'a waan ta'eef kanaafuu 0 jennee bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha inni kun hanga hunda waan isin barbaachisu fakkaatu garuu ammoo yoo nu barbaachisettanii yaaddan bifa kanaan hojjetama garuu ammoo yoo isiniif hin galin nagaafatu dandeettan jechaadha waan isiniif hin galin kanaaf viidiyoo keenya isaarraa bifa kanaan xumurree jirra limitii haala kanaan xumurree jirra jechaadha limitii yeroo itti aanu ammoo
continuity erga xumurree booda unit 4 yoo barbaadda unit 4 isiniif jalqaba akkasuma immoo unit kana keessa immoo gaafiiwwan yeroo baay'ee deddeebi'anii bahuu danda'an isiniif hojjedha jechaadha. Kanaafuu viidiyoo kana seeraan ilaaltanii yoo isiniif gale san booda gaafiiwwan garaagaraa deemtanii hojjetuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan namoota hedduun biraan gahaa isin jedha. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.